Qanii wanni waliini Muniira walii qanii ol baasanii filatan san illee anjaluma jira beeytanii gadi buusan. Hundi siif waan qabu jetti gaduma darbiti bee. Kolfaatee anjaluma kana jira gaafas illee. Ol baasanii isiin yeroo takka isiin achi deemtee Muniira maraxattee wayna jala maraxatte jette. Kol biruute walla jaluma kana teenna beeytan. Waan ajaa'ibaati yeroo takka takka waan kulfalle. Sila wani jaartii wakkatu kun koy maal jechuudha sila maaliif ta'a koy maaliif wakkatamti koy sila mirbi jaartii maaf hin eegganne yeroo tokko tokko. Wannaaf wakkatan. Ammaaraaci waan jedhamu jira. Osoo inni ta'an filataa jiru ta'an akkasumatti qabee akka iskoortaatti dhiisee yoo ta'u mana keessaa niqniqii kaaftee tanaan walitti ba'uun hin jiru gad darbanii isaan ol seensisan. Asumaan gurraa kaattu kaafaatee nazar jirtu asumaan gurraa kaattu bakka tanatti sirreessuu qabdu kam. Ofii namni gurraachi bar nama gaariidha bar gubbaa gurraacha malee keessi adiidha namni gurraachi gaariidha. Kuno amma nu badhaafte kuno maal asili nagartuu tokkicha sabaa. Akkam eega wal fuudhanii waggaa meeqa? Lakkoofsine aniin kun amma abbaa ijoollee lamaati. Anuu qaraa sanumaaf si gaafataa tarte fatana. Waggaa kudhan jettee yookaan ilmoo argattee irraa siin jechuu deemaa bare karaa cufte. Maal waan kooraa fuudhanii farduun beeka jedhanii beekta. Amma bar jaartii fuudhee gariin nama waggaa 12-13 keessa jiranii ofii jaartiin isaan dhaltu. Isatu ardii isaatiitu ardiinni xiqqoota waan biqilchinee fi tamasiin irraa haamattee waan biqilchinee gaafii natti taa'ee taagite. Suni saahibul fulus warra riyaala sun. Akkasii waan akkasiiti. Haadha manaa teessanaan gafeetanillee yoo hiyyoommattanii. Fayyaa isiillee jireenya isiillee eegaa fi irra caalaa warri dhiiraa jechuudha. Maaliif jennaan osoo obboleettii xiyya taate waan jettu wayii sammuu keessa fudhadhaa. Nuti dubartiin qalbiin teenya laaftu akkuma amma asirraa ilaalaa jirtan kana wallaahi qalbiin dubartii laaftu. Waan gurgurtaa miliyoona tokkoo bittee fidduufirraa yoo ati juusii wayii gara jala qabattee galtee fi waliin teettee dhugaatiin irra filatti. Waan xiqqoo ati surprise warqii ati bittuuf irra artificial ati karaa irraa bittee kun kaqubaati kurraati jettee itti keettee jettu san irra filatti. Misaa ati teettee isii waliin nyaattu filatti. Qursii ati teettee isii waliin nyaattu san waan san isii gammachiisa dubartii. Gizamsiin hartee waa wanna jettee dhagaa muka walitti daaktee isiin jettu san jalmaa cadhiftee tumaanii. Keeri matti dubbattee wanta jettu sanumatu gammachiisa. Osoo toltee beeki ofii beeloftee wallaahi ofii beeloftee jechuudha ruuza ka distii jalatti hafe kotoottee distii jalaa baastee ofii nyaattee siyamoo hama gaarii si hawwiti. Kamaati isii tumtee jajjabsite kana waan badaa si hawwiti. Hama gaarii hama bareeda si hawwiti. Yoo baddee dubartiin baatee yoo masirratti illee kabraa laalte mana keessa waan badaa sitti kennu akka waan badaa ati uffattu hin hawwitu. Hanga fuula ofii lafa kan kee laalti. Dubartiin akkas. Kanaafuu dubartiin amaanaadha. Dubartii keessan jajjabeessaa. Ammas mallaqa gaafa isiin fuutee isinii fiddee gaafa isiin mallaqa fuutee isinii kennitu. Biyyattii waa godhachuudhaaf mokoraa. Biyyattii waa godhachuudhaaf waa dalagachuudhaaf. Hadda Suudii keessa jirta waraqata qabda. Kuwaitiin keessa jirta diinaraan dalagarta. Dubaayin keessa jirta makiinaadhaa fi ammas waraqata harkaa qabda. Kana hin laalin. Waraqanni kun boru maal irratti akkasii harkaa fuudhamu hin beektu. Yaa dubartii waliin ta'a bakka wayiititti. Amma mee kun jaarsuma obboleettii teenna caaltuu ammaan yoo argitan waraqata qaba waa hunda qaba. Isiin waraqata hin qabdu. Isdiidhaaf ijoollee osoo fe'ee deemuun kan kunoo qabamee hidhaa waggaa jahaatti murteeffamee isin biraa galtee kaatee kunoo ammaas dhufte jechuudha. Hagas jechuudha. Rabbiin hagasitti addaan nama faaraqa. Waraqatuma illee qabaattee waraqatuma kanallee qabaattee waan rabbiin itti addaan si baasan beeku. Haati manaa kan ta'e ammoo haga feete hadhooftu feete hammaattu feete yoo taate ittiin dabin gaafa duraa jaalattee ni kaayilatteenti karama seeraatiin obboleettiitii maariin kee kunooti haqqi kee kunooti karaa nagayaa. والله ربي
laal tan ati hanga adunyaa irra jirtu miti akhiratti illee ati waliin gammaddu rabbiin siif wonna jedhu because ittiin dabne kaa ittiin sabne rifeensa masaa kanarraa qabee hanga qeensa lukaatitti isiin tun halaala ta'e dhibee haqa hankeeti ati haqa isiiti isiin haqa keeti ammas mallaqa kana fuutee gaafa isiin jaljal godhaa fuutee si fidde wayiin godhiif waa godhaa fi wayiin kaayaa fi dhossi waa godhi osoo isiin sirraa hin beekin dalagiiti waa godhi osoo isiin sirraa hin beekin shiishaa hadha teettanii aarsitan kana bichaa dhugaan godhatina waan hadha teettanii dalagdan kana bichaa dhugaan godhatina rifeensa hadha mataa hadha farrafattee deemtu kana bichaa dhugaan godhatina dubartiin tama ganamati fuute haati manaa tante dubartiin bareedduun ta qulqullittiin tama siyyara jirtu san qofa Monaaliizaa akka amma asirraa sibiila godhatee akka kiyya kana aartee akkana godhatu kana jiru aarteen beeki aarteen onlaayinii irraa aarteen haadha beebii akkana safoo ta'e tunnattee jirti qooshaan jettee haadha ijoollee tanteeti tan isiin ijoollee ofiitiif jecha qooshaa taate si'ii abbaa manaatiif jecha qooshaa taate tan abboo tunnattee jirti abboo raahaa barbaanna jettee Monaaliizaa kana yoo wanno jette beeki fiilmii televijiinii keessaati. Fiilmii televijiinii keessa tayyookaa ati dhooftee haga isiisanii siin obsinetu jira. Jetteeni siin obsinetu jira. Dogongortee siin gorfanetu jira. Tayyoo warri haati haa itti qachuuftee biraan baatu biyyee haa nyaatu inni karaa gosti sun gosa akkasiiti jedhan akka waan gosaa fi jireenyi kee wal qabatu. Kuddeen si gachuuftee. Diqaalaa isaa fuula irratti hin haltee ilma ofiitii hin naatu tan gudeenni isii baqaqeetiini. Gadaamee isaan isii baqaqee hiyyattee dhalte tana fuula irratti darbitee awwaara kaafti. Dubartiin jabduunoo ilmoon isiituyyuu hirriba irraa ka'uu dhabnaan fiiddee dhattee ilaaltee haa ilmoo kiyya maal ta'e jettee hirriba irraa kaafti. Hirriba irraa turee kennaan sa'aateedha. Badduunoo taraphiidha gaarii ilmoo ofiituu gattee biraa deemti. Gattee biraa miila fayyada. Gattee biraa heerumti. Argitee akkas jireenya keessan keessatti simaa fi isitu abbaa fi haadha. Abbaa manaa haadha manaa. Akkas jedhamtan. Ammas jaartii tanteetiif si jidduu bushushiin fidin. Badii qabdi taanaan haa karaa sireetitti ta'u, haa karaa dirreetitti ta'u, haa karaa distiititti ta'u itti himi bareedduu tiyya kottume. Nyaata balleessitee kushiina galchite waan akkanaa kana wanta akkanaa sirrii miti. Kolfaa kana aarii tokko malee fuula guuru malee alarraa garaa kan kennu zayitiidhaan laqallee guuttattee galuu malee. Maal godha mana keessa nyaanni jaartiin taane gabbahee alarraa ruuziidhaaf zabaadii kuufee galee dudda garagalee hirribattii taasa. Isii yookaan bushittiin fuula mana keessa gootee isaa waliin nyaataaf Yaakiyaa wal argee obboleessa kootti wal argee faamiliidhaan wal argee nyaataa jira. Nan eegini nyaadhu hin jedhuun iyyuu bara. Teeteetti barri baratee ol galee hirribattii hundi. Isiin asii ijoolleedhaan distii waliin tuuti. Waan akkasii jira jechuudha. Kanaaf haadha manaa nama harkaa qabdan jabeeffadhaa mana keessatti. Yaada ammaati jette kanarratti dhugaadha. Uummanni keenya uummanni gurraachi kun yoo ofii isaatti qixxaa godhe akka eebiitti ilaala beekta akka sheemitti akka eebiitti ilaala. Walaakin ta'uu qabu mee uummata adii kana laala warra Afrikaa dachee Eeshiyaa kana laala mee wallaahi qixxaa ofii godhe kubzii ajaa'ibaa kana ka dhalaan beekteen goone kana godha. Idaama yoo jette idaama inshaallah ka magaalaa sana kana gaddeebisu godha. Kana yoo isiin hin beekne yoo jaartiin ofiitu hin beekne yoo barsiisammaa eebiin qabu bara. Magaalaa deemtee zeetii sanii deemtee karaa dittee gootii ofirraa kuttee kanuma kana yoo barsiifteetiin ilaala haala ajaa'ibaati osoo isiinuu mooyaa qabaachuu waatte barsiifte wallaahi irra filatamaadha maaliif hundee bareeduma rabbiin namaa kennaa mooyaa ollaarraa illee ni baratan jedhanii bara maal jechuudha akkuma isaan jaartiin waliin madaalti yookaan jaartitu irra beeka yookaan jaarsaatu irra beeka. Waan ifi beeka sayyoo isii waan nama waliin walitti fidaa beeke kan salaatu kan salaanni rabbiin fuudhee walitti fidee yaa lamaan sun fadhatta yaa lamaan sun hin mata rabbiin bergu waa lama waliin qixxeessu qorallee rabbiin akkuma kuba kenna wal dabarsee uume kan jaartii sakkaaraami yookaan ammoo jaartii suusa shiishaa qabdu suusii araada shiishaa araada caatii qabdu abbaa manaa
Kallali mirinda malee waan biraa hin beekne yookaan mirinda iyyuu bitatee dhuguuf jaalanne bishaan qulqulluu malee rabbiin fuudhee itti qaba. Maali waliin kafanuudhaaf rabbiin argite rabbiin waliin kafanuudhaaf waliin nu qabaate. Akkasuma ammallee wanni nu balleessan maali miidiyaa kana rajaa. Indo kaa shunkurtii mummuraa jaartiiti yaa waliin adda kunshiina keessa bat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 a godhe shunkurtii kana. Warri koomenti jala gattaa'e badaka akkasii gaaf kan hiriyaan kan kee asumaasitti dawwala obboleessa fi abboon namittiin kunshiina keessa akkas hin baaftu. Abboon namittiin manuma keessa si galfatte abboon erga namittiin fuutee manaa gadi hin baatu hin jedhanii hiriyaan kee tokko akkas naan jedhe namatu naan jedhe abboo erga namittiin fuutee buddeenuma bittee galtan jenne abboo erga namittiin fuutee hiika shunkurtii ooltasiin hin jenne namittiin akkasii si argatti hin jenne ta'ufiitiifuu jiraan qabu barbeeti walakkaan jireenya isaa zina walakkaan jireenya isaa horii manuma namaarra deemee nyaachuu walakkaan jireenya isaa maal inni aluma mana isaa godhate feestaalii maxaammaa malee waan biraa mana keessatti hin argiti jireenya isaa hunda alarraa nyaata ilmoo isaa qufan qabu jireenya isaa qufan qabu tantee garuu hin iyyaafate mee tantee akkam jirti jireenyi jedhiiti dhufaa jira jedhi mana isaa dhaqi ilaali taisaa shunkurtii sanuu waan kartaftu qabdu kurshiina keessa ati qabannaan barjaartii tantee shunkurtii kartafte taisaa shunkurtii sanuu waan kartaftuun hin qabdu gizee keessummaan itti dhatte balbalaan baatee awwaara kaafti. Atiin tun beeka atiin tun osoo masaanuu barbaadde atiin tun osoo si dabalatte illee waan akka shakkiin qabdu dhugaa akkatti ganna akka rooba halkaniitti ganna seentaa dhageette qoe. Keessa tarte amma sultaan keessa tarte jaartiin borsirraa xalaayitti amma nikaasirraa buusti amma deemi nama ka jaartii qabdu maal asii gootame. Ollaa kiyyatti abbeeran kiyya haati manaa isaa yeroo deettu hunda ulfa argina malee gizee isiin deettu arginu bulii 10 fa'a 5 fa'a 7 fa'a geettee hadda akkamitti ala keessaa lallabuu dhabde akkamitti san hin deettee laata jedhanii hin deettee dhageenya. Mana yaalaan dhattu rabbiin manuman laaffisaa fi manuman deetti gaafaan maal jedhanii arrabsan bada kabeera deessisu deemi deessisi da'uu keette jaartiin dandeen deemi jala taa'e bada kabeera deessisu jennaaniin kadeessan kilootaadhaanii jedhe kilootaadha argitanii amma dooktarri dubartii deessisa barumsa qabaannaan deessisaa mitiire operaasyoonii godha waamee ka godha barumsa qabaannaan gaameessaa dubartii kana kagale amma qoy waasin jedhan doktor orqabe akkatti hudduu keessa laaluutu irra wayyaadha moo jaartii teetana doktor orqabe akkatti hudduu keessa laaluutu wayyaadha moo abbaan ofii kana taa'ee dhalfatuutu wayyaadha mo lekke asummaa dhugumaa dhalfachuu si wayya doktorri si galaa laaluu akkana ka dhiira hinaaffaan qabnetu bari ka ofii beela dhalchisiisu jedhaani bar aadaan ay tush karman Ya kina mana rasinka. akkasi Nama kuma argata. abbaa wayya jedhanidha abbaatu irra amma wayyaadha gariin bitta haati manaa asii ilma waliin cannaqamtii dhaluudhaaf haati manaa asii cannaqamtii inni caatii afaanii kaa'atee aboo jabannaa goonadee hinda yaarte achi mana keessa jirti jedha. Quban qaburraa cinqaa isiin keessa jirtu san inni mirqaana biraa keessa jira taftiisha biraa keessa gala isiin achi barriidhaa fi booroon tamii addaa wallaalte isiin achi ilmoo isaa gara baadhatte. Akkanaaf jira wallaahi. Ani haadha xiyyaaf hin qabu haati xiyyaa yoo xiqqaate ijoollee 5 6 anaaf rabbii malee hin qabdu fagoodha naannoon isiidha jechuudha. Anumatu argaan wallaahi anumatu yeroo baay'eetti ji'a 9 guutuu yeroo ulfaa ji'a takka qabee haga ji'a 4 ka midhaanii dhugaatii teessumaa ka'umsa jibbisiisu san irra qabde ji'a 9 dandeettee gara si baadhattee si dhafte. Tayyoo garana ciiftutti ulfaatu orgara galteetiin ciiftu ammoo hafuurri siidhaa harkaa onna jedhu gaggara galtee ciisuudhaaf kan dandeenye kan ji'a 9 jechuu asabi guyyaa takkaa miti ji'a 9 kana dandeettee si dhaltee ati hadha gurmuu godhattee jechuudha akka waan abaawannoo keessatti yookaan burcuqqoo keessatti uumamtee wayii yookaan lafarraa akka margaatitti bishaanii magarsanii wayiititti qucee haadhateetti dhaabdee gizee haadhatan teetitti akkas gootu haadhatan teerra qabanii si dadhaban uf gubbatti hoo laaltee kaaliqa waan boru si godhu uf gubbaatti akkan ol hin laalle bar as jirtaa waan gubbaa sanii uf gubbatti ol hin laalle jechuudha kanaaf haati teenna haadha teenna
wanni haadha teessan jaartii teessan addaan fageessaa jedheef jaartii kan ta'e ni dhalte si dhalte malee isiin dhalle isiin isiidhaaf nyaaba itti dhufte hin beektu jechuudha. Kanaaf amma dandeettanii waan dandeettan godhaa isin jedha warri dhiiraa amaana. Galatoom Arafaatti dhugaa kee dubbatte maal haati kitaaba keessatti bar bakka sadiitti dubbatamti. Summa man summa ummuka summa man summa ummuka summa man summa ummuka. Eegas arfee forratti summa abuuka. Saabtichi rasuula gaafattee inni tola oola jennaan haadhatee tola oolii haadha abbaan kee jiranii jennaan galii isaaniitti jihaadii jedhaniin qabsoon immoo caalaan haadha abbaadha. Haadha abbaa jihaada itti godhunoo maaliif ergamuu fi kaddamuu miilarraa dhiquu irraa meechuu jennaan ni koomee haadha abbaa jala jiraniin sun dhugaara jechuudha. Isin hunduun beektanii Arafaatti iddoo takka galatoomee wanni si kabanyuuf si jaallannaa dhugaa dubbatta. Asirrattillee miidiyaa kanarrattillee qaama keellee sattarattee uftaatee dubbatta. Garaagara nan godhattu wayi taasoftu dubbii akkaataa itti beekta waan rabbilee keessa fiddee waan dubbatta jechuudha. Namni hedduun wallaahi dhugaa siif kenna. Dhugaan kee immoo kaarraa bichaa osoo hin taane ka guyyaa qiyaamallee ragaa siif ba'u si haa ta'u. Namni jaalatamu nama jaalatu waliin kaafama jaan rasuulli kenna alayhi salaatu wassalaami. Kanaaf si jaalannaa si kabajnaa warra bulullee waliin kaafamu rabbi nu haa taasisu. Jabaadhu waan bareedarra jirta. Gorsa hedduu shamarran teena rakkoo keessaa baasaa jirta wallaahi gorsa kenniteef jechuudha. Akka isaan hin shawwadamne akka isaan biyyan baatitti rakkanne fakkeenya taatafee jirta jechuudha. Nama hedduu ka gorsa keessirraa fudhatu bar. Addaan lolal khayri kafa'alii jaan rasuulli kenna alayhi salaatu wassalaam. Khayritti asiyaamuun nama khayriitti yoo waamtee gorsitee namni siin qajeele khayrii nama sanii walumaan argatta jechuu qooda. Kanaaf rabbiin sirraa haa jaalatu carraa namaaf kennina jechuudha. Nama seentan dubbadha maakii isinirraa qaban. Sultaan yoo deemu barbaadde deemi rakkoo hin qabu ulfaadhu qaalii kiyya jabaadhu jaartii tantee jabeeffadhu. Ayyee galatooma ulfaadhaa nagaa naa bulaa jiraadhaa inshallah rabbi sibiraa jiraatu. Ahubbukum fillahi. Assalamu. Okay, shikali namash. Abdi in dubbatu Hamza dubbatu Hamza Yaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi Arafat hechuun dubbii bareedduu haasoo jirta wallahi gara tolchiyaa hedduun jala taa'ee dhaggeeffachuu ture. Zaman ammaa kana kaa wallahi waan hin juusa min akhir moo waan haadha fi takkaa fi wallahi akkuma jette kana kaa'ee namni keenya kanatti yaadu duree kaa haadha fi jechuun wallahi nama baatii sagal guutuu gara si baatee rakkoo fi hamtuu fi qawaan oka si baatee baatii sagal guutuu jechuun wallahi namni waan fituu dandeenyu miti. Sunumaafuu namni keenya kaa akkasitti waan yaadu wallahi zaman ammaa kana silaka Arafat kana yaadanii fagoo wallahi ilmi Oromoo kun qaama kaa namni keenyaa kaa wal bulfatee yaadee ilmi Oromoo kun qaama kaa namni keenyaa Namni yoo suma yaati dhiiraa ka dhufte warra dhiiraa gorsaa jira adda warra dhiiraa yaalaa raati dhiiraa ka dhufte telefoon tun sileef sunumaafuu kaa ati baatee gaariidha wallahi nama haala fi jaaratu bareedu. Asuma keessa waan abaan jedhee taakimee kana keessa. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Arafaat rakkoon qabu. Sumayyoon illee gorsaa fudhatanii nama tokko lama oluma baase dhiirichaa waliin asirraa akkasii buusan. dubbadha. Sunumaafuu kaa dhafaate wallahi bareeddiin wallahi galatoomi. Umrii dheeradhu siin jaqaan wallahi baay'ee si dhaggeeffadhe wallahi haasoo qaalii dubbattee siin jaa wallahi. Silaa namni keekeetii kun kumni tokko jiraate wallahi billahi gaarii jechee yaada. Maaliif namni keenya kun amma haadhaa fi intala wal cina laala malee ummaan tii hangana na ba'attee hangas na ba'atteen hin jirtu wallahi zaman ammaa kana. Sunumaafuu namni kun haati tun akkamin na ba'attee akkamin na guddiftee hin yaadu. Intaluma kalee jaalate sun bira fida bakka ummaan tii kana jaallatu ummaan tii kana asumatti walidduutti wallahi faallaa walii dubbatan jechuudha. Sunumaafuu Arafaatee galatoomni siin jaa baay'ee ulfaadhu hin jaa nama hedduu tattaa'u jira namu yaada haa kannatu. Galatoomni siin jaa. Hamza jedha na hime kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiironni jenna hunduu barta quraana tanaa fi wassalaamtaa isaanii dubar maashaallah bar gaafachee jallatan jiran dandeenya. Dhugaa rabbii hedduu takka galatoomi siin jechuu barbaada. Arafaatee ol baasuu keetiif illee hedduun takka si hordofaa si dhaggeeffadhaa yaadni kee hedduu fudhatama qaba. Akkasuma waan dhugaa dubbatta waan dhugaa irratti xiyyeeffatteeti
Ara hin fuune. Daree maan fuudhin? Fuudhuuf deema inshallah ganaa fuudha. Karoora ati kennitu kana dhageeffadhee achirraa fuudhuufi kaa jechuun akkanumaan waan tokkotti taruun gaariillee miti. Waggaa diida. Ganaadha hin geenne. Ayyee. Akkasii dhugaa rabbi dubbachuuf ani beektaa dhaamsa siifillee akkasuma uummata kanaanillee yookiin bifa walalootiin dabarsuuf hin barbaada. Beektaa shamarran kennas ta'e akkasuma dhiiras kennas ta'e fool godhaa jedhaanillee mee uummata kanneeniin. Akkasii. Artistii kenna kana fooloo godhaani. Ayyee. Fool godhaa jedhanii artistii. Akkasii yoo danda'ame jechuun yeroo qabaadhe. Wala dabarsaaf jedheeti. Fooloo godhaa warri shamarranii. Shamarran keessattuu shamarran akka dhaamsa shamarraniiti kun ka shamarraniiti waan ta'eef keessattuu shamarran. Eeshi. Shamarranii bicha Maammadoo illee keessa bahe kaamu'e. Maammadoo illee keessa bahe ka shamarranii bicha. Wal keessa godha. Maammadoon koo'ee mushkilaa qaba beektaa dhiyeenya kana rakkoo jira Maammadoo bira rakkoo qaba Maammadoo. Maammadoo arrabnu biyya. Walaleessitu. Gaafa awwalaa kaatu gaafa duraa sana miila jala jigdee bootteetiin kadhattee ansi malee fedhu jetteetti kakattee ofii hirriba dhabdee hirriba dhabsiiftee fedhii ishee malee sobdee amansiiftee sababa kan keetiin firaan adda cittee haadhaa fi abbaadhaan maatiin gargar baate qaama si godhattee ofis si aanfattee bakka haadhaaf abbaa hunda si buufattee icciitii garaa ishee hunda sitti himatte ati erga fuutee manatti galfatte wanta yaaddu sana hundarraa argattee waggaa 2-3 akka kormaatitti manas qallabdee kabajaa namummaa maaliif sirraa dhabde akka sareetitti baafamtee darbamtee yookaan ulfa waliin shaararratti gattu yookaan birrii nyaattan imimmaan boochiftu ati haadhan qabdu sila hin qaanfattu obboleettiin qabdu diqqoman saalfattu hanga satirii ishee dirree irratti baastu. Follow godhaafi guys, follow godhaafi. Follow godhaani follow godhani. Jedhaarani ta'e nama 32 follow si godhe. Jedhi. Hanga satirii ishee dirree irratti baaftu. Ati obboleettiin qabdu sila hin qaanfattu hanga satirii ishee dirree irratti baastu. Addaan citee rakkina ta'ee gaarii Guys, akkuma beekamu wanni kenna addaan citee waa'ee fi na fakkaatee shabaka addaan citee jechuudha. Abdi irra faartaa yoo rafa irratti viidiyoo cufadhu irra faartaa. Rafaan jiru bari miira keessa galee mucaa walaloo walaleessinaan bari fakkaraa jira yaadaa jira hojii makee nama akkam jedhe. Jawaka dabarse. Akka kabajamtoota jaalatamtoota kennaan gaazexaa qoy waan dhufeen. Kabajamtoota jaalatamtoota kennaa akkuma beekamu shabakaan addaa citee mucaa haalli qilleensaa mudatee bahe waan ta'eef. Miseeji kun immoo maayyaa buzu billaahi. Innaa akkasanii warra darajatan taaptaap kompiliin godha. Warra dhiiraa qorsaa jira isin shamarran maa dhuftan maa dhufte ati biiftuun. Waan rabbii ani jechuudhaan waan dhufee fi gorsa osoo hin ta'in hin jiraan bakka warra shabakaan cite kana sagalee ta'uu fi lama dogoggoranii jechuuf si gargaaru dhufe waan ambiraatti miti ambaradde amifti quufeera. Okay, Musa Junaidi dubbadhu. Junaidi jennaan rifadhe akka mabbeera kiyyatu.